Chaalenjii baay'ee keessa darbee ergaan gara biyya kootti galee booda wanta baay'ee natti tolee fi na gammachiise akkasumallee abdii natti toree borus immoo kana sana hojjedhee jiraachuu hin danda'e kan inni irratti haamilee horadhee hedduu isaatiin qaba irratti dabalataan immoo hojii ammas gubbaa irratti argitan kana caalaa wanti na gammachiise hin jiru baay'ee kan natti tolee fi kanan itti gammadee jechuudha. Guyyaa kaleessaa viidiyoo isiniin hojjenni sababni isaa biizii waan ta'eef bakkeen olee bakka kana ture. Viidiyoon kun kan guyyaa kaleessaati. Isa kanas immoo maal akka ture aga dhumaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana sirriitti hubadhaatii dhaggeeffadhaa isin fayyada. Akkasumas laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Nagaan isiniif haa ta'u akkam turtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqaa baga jiraattan baga nagaa taatanii jirta. Warra yeroo jalqabaaf gara mana keenyaa dhuftan sabiskiraayib godhaatii gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jedha gamanummaan gara viidiyoo kanaattiin isinii darba. Isiniifis immoo barumsa fakkeenya akkasumallee kunis akkas ta'uu danda'a ta'inaa kan jettanii keessatti gaaffii gaafattanii fi itti yaaddan isiniif ta'uu danda'a jedheetiin abdii qaba. Akkasuma immoo kanaan dura warri lafa bitattanii lafa qabdan lafa duwwaan kaayinaa yoo isiniif mijate agarratti ijaartanitti aga deebistanii gurgurtanitti wantoota tokko irra oomishaa akkasuma gibirri yeroo ammaa kuni kan namni itti baay'ee tokko of jibbee baay'ee ol ka'ee dabaleetu jira. Biyaansi guutummaa guutuutti wanti isin oomishtan of danda'u yookiin gibira sana danda'ee kaffaluu yoo baateyyuu aga tokko isin gargaaraa harka isin qaba waan ta'eef yaada kana fudhadhaa isiniin jedhee viidiyoo deddeebiin isin hojjechaatiin ture. Har'a immoo gaa kunoo bakka kana bakka nuti oolle. Innaa gaayis kanaan dura lafti kun lafa duwwaatu bitamee 400 guutuu waan ta'eedhaan bitamee isiniin jedheetiin ture. Lafa sanarraa eegaa ani yeroo sanaa isin turree gammiitu otoo hojiitti waan meeqa ta'uu sangaa kireessee ixirii muka bitee maal godhee namatti kireesse waan meeqatti qorameetu dinnicha irra dhaabee ture jechuudha. Ani immoo argan dhufee dinnichi isaa ga'ee kunoo amma kana dinnichi kun sanyiillee nyaataafillee kan ta'u irra ga'ee wayita itti qotamu yookaan immoo itti baafamu ga'eetu jira. Sangaatiin haa qotamu jennaan sangaan dinnicha kana baasuu hin danda'u. Amma lafti lafa bonaati waan ta'eef seeraan hin qotamu namatu qotee baasuu qabaa kan jedhuun namni jira jechuudha. Kan qotaa jiru namichi tokko as keessa jiru kan qofuraa olanan yaadan irraa fuudhee akkas gochaarraa doomaatiin lafa kana qotanii dinnicha ajaa'ibaati kan nuti keessaatii qotaa oolle. Viidiyoon kun kan waraabame kan guyyaa kaleessaati. Kunoo isaan kana jechuudha kan qotaa oole nama kanadha sirriitti baqa akkasa doozeriin qoteetti lafa gaggalagalchanii dinnicha immoo kana isinitti himuu hin dandeessinumti argitanii murteessuu dandeessu. Akka kanaa na gammachiisee fi abdii natti hore in jiru anillee wanta hojjedheen qabu as keessatti isadha kan hojjete garuu mannis waan itti dadhabee akkasittiin hojjetee firiisaa akkasittiin ijaan arguunsaa baay'ee tokko natti tolee jirachuudha. Innis immoo waanuma gammade kunoo har'a naaf asteer jalaa akkasittiin funaanaa oollee bakka meeqatti qocci gooneerra dinnicha isaa mi'aawusa kana isinitti himuu hin danda'u. Kanaan dura ofii keenyaatti qonnee keessaa nyaachaa turre har'a immoo isa gurguramudha kan nuti keessaa iyaasaatii oollee hagam ta'a hagam ga'ee akkamii kan jedhus immoo aga xumuratti sirriitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa irraa barachuu akkasumas warri gaaffii qabdan gaaffiin keessan asuma keessatti deebi'a. Viidiyoo jalqaba xuxxanii irra gadi hin darbiina. Yeroo sana gaaffiin keessan deebiin keessan sin jala darbuu waan danda'uufi. Innaa gaayis akkuma beektanii lafti lafa bonaadhaa aduun baay'ee guba garuu immoo hojiidha waan ta'eef bakka baay'ee tokko nama jajjabeessa abdii namatti toraa nama gammachiisa. Anillee dinnichi kun hin qabu akkasuma mitiichaa ture ani immoo qaba jedhee mana abdii ture yoo qabaachuu baatis immoo dhiisii nuti kanaan dura namaaf illee kennaa turre warra gibbii keenya keessaaf illee isaa wajjin deemne yeroo qonnu nyaachuuf jechuudha manatti fayyadamu isaaniif illee kennaa turre yoo mas keessan jiru ta'eyyuu innumti kanaan dura nyaanne iyyuu bu'aa jedhama akkasiin jedhamu dhiisii jedheen akkasitti jajjabeessaa ture. Har'a immoo san jajjabeessaa ture caalaa waan ajaa'ibaatu as keessaatti yaa oolee gurguddina isaa kana isinitti kaameraan otootti gadi dhiyaate guddiyetti jechuudha. Ganama akkasitti keessaa qofuraa oollee achi deebinee immoo misaa nyaannee owwaara keenya biraa jijjiirranne amma galgala keessa ta'ee jira. Amma funaanuuf jechuudha keessaa funaannee immoo yaa'onni hojii deemiitu jira naaf asteertuu jala oolee illee nama dabaladhaa dhiisi qooyi
nutumti kanaaf hin xiqqaannu jennee jaarsi qofforan sunis immoo baay'ee tokko fataa nama godhu baay'ee nu bashannansiisan of walchiisaa oolanii baay'ee argitanii kan hundumaa namatu qote jechuudha lafa isaa akkamittiin akka qotameeru. Asittis immoo ammas deebisee wanti namatti tolu egaa gabaa keessaniitu gaariirra keessanii gurgurtuu nuun jechaa ture jechuudha gammeeni. Ani immoo gabaa keessa waa bituu waa gurguruu ciqiciqii gabaa keessaa inuman jaalladhu. Hin beekus bituus gurguruus hin beeku waan gabaa keessa akkuma ta'a kan jedhu yaaddoon qaban ture. Achi jaarsi lafa kana dinnicha kana qotanii baasaa jiran kuni waardiyaa charchiiti jechuudha waldaa. Waardaa charchiiti. Charchiin isaanii dinnicha isa bishaanii dhaabuudhaaf karoora qabanii. Kanaaf dinnichi kun sanyiinsaa zariinsaas baay'ee bareeda waan ta'eef maaliif isaanitti bilbilee isaan dhufanii sanyii kana as keessaa muuma fudhatanii jedhanii dinnichi kun egaa sanyiinsaa guddannee jedhama. Amma nyaataafis sanyiifis kan oolu lamaaniifuu kan oolu baay'ee mirxiidha jechuutiin charchii isaaniitti yeroo dawwalanii yeroo sana akkachin jedhan seetu waan ajaa'ibaati. Achi anillee qoodanii gaariitti fe'ee harreetti fe'ee giffiitii gabaa keessaa ciqiciqii naggaadee wajjiniin deemuu akkasittiin naan milkaa'ee gabaa deemuunis immoo nafe amma kana walitti qabnee maddaarabaatti naannee safarree yaa'u kan gurguru kan walii galuu isaanidha waan ta'eef gammeenis immoo dhufaan jira itti bilbilee warri bitanis immoo gaarii fidannee dhufnedhaani charchiin asirraa fagoo miti isas immoo asumaan ilaaltu jechuudha argitanii baay'ee gurguddata dinnichisa yaa'u shafoonis immoo waraanee raqa akkasittiin funaannee walitti qabnee gara keeshaatti naquutti jirra inni akkasittiin kun irra isaa keessadha marsaa miila dinnichi sadii qotamaa. Marsaa miillanaas immoo baay'eetu keessaa yaa'a jedhanii namoonni galgala daandii irradha waan ta'eef fuuldurri isaa daandiidha kan kanarraa hafe bukkee hundaanuu manni ijaaramaati jira bakki isaa mana jidduu jechuudha gatii amma lafa kanaaf laachamaa jiru baay'ee dubbachuun isaa nama ulfaata isa bituudhaaf isa gurguruudhaafis humnaa olidha yaa'u duraa gatiin isaa 4,000 kan hin guunneen waan xiqqoo hir'uudhaan bitamee isiniin jedheetii jira bu'aa kana buusee jira kana qofaas immoo miti shunkurtii xiyyoorra kan dhaabee isallee keessaatii qofforree guurree baay'ee isaa itti fayyadamaati jira jechuudha shunkurtii adiin immoo gabaarratti wuddii akka ta'e kanaan durallee isinitti himee ture kunoo jaarsa isaan kana dhaga. Kanii kana qotaatii oolee amma kana keeshaa yookaan maddaarabaatti naquutti jirra jechuudha maaliifi gurguruu fi bakki bitamuu eessatti akka gurgurame isinitti himin jiraatu asiif achiin faffaca'ini otoo naman dadhabsiisin otoo maal naman godhini kunooti egaa jaarsi kunii erga qotanii fixanii immoo amma immoo safaruusaayyuu kan maddaarabaatti naquusaallee nu gargaaraatii jiru namichi kunii durasii lafasaas kan qote isaanuma jedhan dinnichasaas kan dhaabe isaanuma kana jedhan kanii kotokkotee kan ammachiisee agadhumaatti qoricha intinaa isatti nam'u sanamaa inni isallee kan itti naqaa ture namuma kana jedhan egaa harki isaaniis immoo baay'ee bareeda harki kana hojjechiises warras keessaa qooda qaban hundi isaaniiyyuu harki isaanii eebba qabaa jechuudha baay'ee tokko matoo sadii olidha jechuudha dinnichi kun kan inni ta'ee akkasumas immoo manattis kan fuunee galluu qopheessuutti jirra. Gada feeraa ganaa dinnichi sadii qotamu waan ta'eef marsaa lamatu hafaa yeroo bokkaan roobu immoo sirriitti sangaatiin qotamaa amma namatu yaasuu qaba waan jedhuuni gabaadhiin egaa hin beekaa isaanuma kanatti akkas jedhe ofuma isaanii qotanii qofforanii jechuudha. Aniin keessan kaa akkasitti kaleessa as keessa gangalachaatii maal jechaatiin olii kanaafuu isinis immoo qooda lafa bittanii lafa keessanii yoo isiniif danda'amii nama qabaatan egaa nama keessaa immoo nama qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanis immoo nan beekanan isin hubadha. Namoonni tokko qimamoonni qaqqaxaleenii tuma karoora qabdanii tuma pilaanii qabdanii tuma waan miiqa yaaddanii nama akka garaa keessanii isiniif ta'uu dhabdanii yerootti giraa gibbitti nama jedhu jira waan ta'eef warri isiniif danda'ame aga lafa sana deebistanii gurgurtanittis ta'ee aga isimmoo irratti ijaarrattanittis ta'e waan akkasii yaalaa kana qofaa miti qaaraan jira timaatimiin jira shunkurtii diimaan jira adiin jira goommanillee jira roommaa kana goommanatu waan hundaa caalee jira gabaa keessatti waan ta'eef jidduutti immoo bilbilatu seenee
waan akkasiillee irra hojjechuuti dandeessuu isiniin jechuuti barbaadeenii akkasumas immoo lafti yeroo ammaa kana meeqaan argamaa kan jedhutu gaaffiin keessan baay'ata. Isa kana lafti yeroo ammaa kana magaala keessa yoo ta'e bakki isaa bakka bareedaa yoo ta'e miliyoona tokko gadi hin jiru jechuudha. Isinii galee miliyoona tokko gadi hin jiru. Caaf irraa immoo lafti aga kuma 500 aga 600 aga 700 jira garuu bakki isaa akka yaadame miti. Isinii galee akka yaadame miti amma isa kanarraa ajandaa hin jijjiiru obbo Gambiinii bakka hojiitii asumarraan goraa hidhanii borsaa isaanis immoo kushi godhatanii dhufaniitu jiru jechuudha. Abbaan qabeenya amma kanas ga'anii nuti qaansiraa oollee jedhama mitiirees kanatti kootii isaanii babbaafatanii amma kamaasii ofii keessa gilbixxi jechuudha. Innaa akkasii ergani galee dinnichi kun ga'ee nuti nyaachuu jalqabne bakka kana dhufeeyyuu hin beeku maaliifi intinaadha. Biizii sintaa waan ta'eef badaa mana gara manaatti zorzor jechaa hin jiru. Akkasii isiniin jedhaa amma kana maaltu jira seetanii inuma funaannaan finni safaramii hin dhumne isaanis immoo gaarii kan charchii jira jedhanii gaarii isaanitti bilbilataniitu jiru jechuudha. Gaariin ganaa dhufti kunoo namichi inni alaafii ta'ee kan waldaa bitu immoo kootii gurraacha uffatu kanadha. Namichi jechuudha gaarii misoomaa keessa jira jedhanii namichi. Isa dinnicha qotiitu immoo nutti himaa jechuudha. Namicha gaarii misoomaa keessa jira waldaa keenya keessatti waldaan dinnicha qotuudhaaf lafa qopheessitee jirti. Sanyiin kun gaariidha. Charchii keenya darbuu hin qabu. Isiniifis immoo sumaan isinii wayyaa kan jedhuuni haalamee mijeessan jechuudha. Waaqayyo nama gargaaree wanti hundumtuu salphaadha haalli hin mijata. Kana kanatti sassafaramee nannam'ee ganaa lafas immoo irraa kan fuunee gallu jira. Waan meeqatu jira gana. Kana jechuun immoo gaan nama akkasitti safaramee dhaabatu gatiinsaa birrii 2,600 500 nanuu nan beekaa garuu immoo 28 yookaan 2,800 galeeraa jedhaniitu jiru. Gatii isaantu ganaa walii gala isa gurguruu fi isa bituu walii gala. Yaa'u 2,500 olii madda arabaan tokko yookiin inni safaramee dhaabbatee jiru. Kunoo bakka kanatti immoo gaarii isaanii fidanii dhaabbataniitu wasitti wal gargaaranii matoo gadi yaasanii asirra naqaa jiru jechuudha. Kunoo kana fakkaataa oolmaan keenya guyyaa har'aa baay'ee gammadee baay'ee natti tolee tu jira. Keessumaa immoo inni amma kanatti lafa'ee amma kana waan meeqa ta'ee yeroo hojiitii galuu achi goree ilaalaa yeroo ganama dhaqu achiin darbaa haxirri cabeedhaan itti bilbiluu maal seenteedhaan itti bilbiluu suni isaaf yeroo sana hojii wajjin hin deemu garuu keessa darbee humni isaa kana ta'ee jira. Akkasii gaggaa'is kan lafti keenya oomishee isa kana fakkaataa gibiras immoo gabbarree jira kan gibira baranaa gurra keessa nama nyaata. Yaa'u gibirarra darbee immoo innumti nyaanne iyyuu bu'aa isaarra caalee baay'ee deebiseera. Akkasiitii viidiyoo laayik sheer godhaa gandeebi'ee dhufutti nagaa fayyaa ta'a waayee.